Maaliif amma kana kai kana fuudhii kana naa godhii kan sana dirqama fidinaan jechuu wallaalee isinitti hin fakkaatina. Maaliif fayyaa kootu isatti caala waan ta'eef yoo ani jiraadheedha kan inni maallaqa sanas ta'e maaliyyuu hundayyuu boru argachuu danda'u. Akkasumas immoo maallaqnis hafe immoo ishee lubbuudhaan jiraachuu tola natti caalaa jedhe gabaabumatti jechuudha. Kanaaf sa'aatii kanatti jechuudha yaaliin hin geggeessin hin jiru. Wanti ani gochuudhaaf hin geggeessin hin jiru jechuudha. Maaliif ono naa mijate hin beektan namni kamiyyuu yoo rakkattanii jirtan ta'e yoo mootuu rakkoon tokko isin mudateera ta'e meeshaadhuma manaa qabdan iyyuu baasee gurgureen nama sana. Kan biraazarii miti ammaani kan micayyoo ishee isin jedheedha kan itti baay'ee na cannaqaa ture kan yeeshiiti. Meeshaadhuma manaa yookaan meeshuma manaa iyyuu gurgurtanii maallaqa nama sanaa nuu baasa jettanii yaaddan yeroo gurguruuf kaatanii sa'aatii rakkattanitti jechuudha waan an argeefu waan isin yaaddan sana isiniif hin baasu. Innumtuu yommuu isinirraa hin gurguramu. Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guutuurraa faa qabnaa nageenyi nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Egaa obboleewwan kiyyaa yeroo baay'ee jechuudha noormaalii ta'een haasaa noormaalii ta'een kana booda akkasiin ta'u akkan hin ta'uun isiniin jedha jira miti irra gubbaa of jajjabeessuun tokko jechuudha. Egaa baay'een keessanii mootuyyuu keessattuu viidiyoo Isaayyaasiin fi Hacaaluun kaleessa hojjetan irratti dhugaadha. Maaliif jennaanii waan kam keessattiyyuu jechuudha fira keessanis ta'ee nama halaalas ta'ee maal hamma rakkattanii gaafa rakkoon cimaan tokko isin mudate adda baafattan jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Isaayyaasiinis lafananii cannaqamee jiru kanatti kallattii kamiiniyyuu wanti ta'ee osuma jiru fayyaa kootii fi bakka waan sana akkan dagadhu yoomiyyuu deebi'ee bakka sana akkan hin yaadnedha. Yaaliin inni godhu yeroo baay'ee jechuudha. Cubbuu dubbachuun gaarummaa hin qabu jechuudha. Fuula rabbiitti jechuudha. Nama siniif jedhee bakka jira miti dakawwee tooni jechuudha. Ziqqe jedhee tooniyyuu waa hunda keessatti cannaqamu tokko osoon hammeenya isaa dubbadheeyyuu waaqayyoon itti farada. Akkasuma immoo ilmoon keessanis immoo kanuma keessanii eessayyuu sin biraan naqxu eessayyuu sin irraan naqxu. Waan kam keessattiyyuu jechuudha fuula keessan ifa fuula keessaniiti kan barbaaddu jechuudha. Egaa obboleewwan kiyyaa walumaa galatti jechuudha. Yeroo baay'ee waan darbe nanaa isaan jedha gizeen haasa'uuf ka'ee of hin jajjabeessa jedhetti jira miti bakka wanti hundumtiyyuu jechuudha. Dura koo kan dhufu bakka eenyummaantu na dursa sanaafan lafa isaan jiran baqadha jechuudha. Isaan bukkee taa'u kanaaf hin baqadha gizee baay'ee jechuudha. Dhiisuudhaaf hin dhiistan isiniif galee waan kam keessattiyyuu obsuu hin dandeessanii waan kamiyyuu isinitti mee jira nan godha kan hundumaa waan kamiyyuu yoo humna kootii ol ta'een ba'ee isinitti madhaa isiniin jedhe. Garuu amma yoonatitti yaaliin geggeesse keessaa wanti nani baradhe yoo jiraate wanti nani argadhe bu'aa nani argadhe yoo jiraate hamma feesaa ta'uu nama isinirraa dhiige yookaan immoo dhiiga keessa yoo ta'e maallaqarraa fayyaa keessan barbaada. Biraaziliin jechuudha dhugaa dubbachuuf sa'aatii kanatti jechuudha paaspoortii as chokkaayii birrii 35 baasisee as chokkaayii sa'aatii kanatti 35 torbeen guutiin ba'eef jechuudha. Inni qophaa'eetuma dhufe waan keessaa waan fudhatee deemullee qophaa'eetuma dhufe maaliif jarris achi qophooftee ergee waan hunda xumurtee qofa nutti miidhanii waliigalteen isaanii jechuudha. Garuu as ga'ee wanti inni yaadne isa mudate homaa gochuu hin dandeenye amma nani waan hunda san keessa yaada san keessa ba'utti kanuma wajjin cannaqamaa asuma ture argaa turta viidiyoo irratti jechuudha. Kan lammaffaa moo sadaffaan irratti dhalatudha inni dhugaa dubbachuuf. Kazaa noormaalii kootti deebi'uu baqa ammatee tokko amma na jirutti immoo baay'ee tokkoon of jajjabeessaa ture. Baay'ee tokkonis immoo waa hundarraa of qabaa ture. Jira miti hamma fe'eessota immoo bira dabartanii namoota baay'ee miidhurra ofii keessanii miidhamu wayya keessanitti jechuudha. Amma na jirutti baay'ee tokko of jajjabeessaa ture jechuudha. Galee ture kaleessa jechuudha. Erga inni galee viidiyoo san kassaan hojjetanii kanaafi kana sani naan hin jenne dhiisee galee jechuudha walumaa galatti dirqoo shallee waa hunda waan godhatee fudhatee deemuuf fidatee dhufellee muuluu isaa asumatti gatee gara biyyaa gad deebi'ee jechuudha. Maaliif amma kana ka'ii kana fuudhii kana naa godhii kan sana dirqama fidinaan jechuu wallaalee isinitti hin fakkaatina. Maaliif fayyaa kootu isatti caala waan ta'eef yoo ani jiraadheedha kan inni maallaqa sanas ta'e maaliyyuu hundayyuu boru argachuu danda'u. Akkasumas immoo maallaqnis hafe immoo ishee lubbuudhaan jiraachuu tola natti caalaa jedhe gabaabumatti jechuudha. Kanaaf sa'aatii kanatti jechuudha yaaliin hin geggeessin hin jiru. Wanti ani gochuudhaaf hin geggeessin hin jiru jechuudha. Maaliif
Ono naa mijate. Hin beektan namni kamiyyuu yoo rakkattanii jirtan ta'e yoo mootuu rakkoon tokko si mudateera ta'e meeshaadhuma manaa qabdan iyyuu baasee gurgureen nama sana. Kan biraazarii miti ammaane kan micayyoo ishee isiniin jedheedha kan itti baay'ee na cannaqaa ture kan yeshiiti. Meeshaadhuma manaa yookaan meeshuma manaa iyyuu gurgurtanii maallaqa nama sanaa nuu baasa jettanii yaaddan yeroo gurguruuf kaatanii sa'aatii rakkattanitti jechuudha waan an argeefu waan isin yaaddan sana isiniif hin baasu. Innumtuu yommuu isinirraa hin gurguramu. Kanaaf walumaa galatti biraazariin naaf waan tokko natti hin dubbanne dhiisee gara biyyaa deebi'ee jira inni garuu dhugaa dubbachuu fi yeshiin immoo haala cannaqamaa keessa jira waan jetteef itti si faradu maallaqa isheeti waan ta'eef maaf na cannaqxee maaf na irratti bilbilte jechuun hin danda'u maallaqa kan ishee waan ta'eef jechuudha. Ofii koofan jalaa balleessi waan ta'eef jechuudha. Kanaaf bakka silkii nama bilbilamee foon kiiloo meeqanarraa hir'ata dhugaa dubbachuuf sansanan of sobuudhaaf alatti gabba'an isa sansanan of sobuudhaaf Acaalus ta'ee Isaayasis dhokadhee alatti gadi ba'a jechuudha. Innaa biraazariin naadhiisennaan kan caalu kan biraazariiti waan ta'eef kan ishee ba'aansi jechuudha. Anatti ulfaate sa'aatii nama ani keessa jiru kanatti natti cime malee nama baay'eedhaaf ikkoo nama tuutiidha walitti dhufeetti waan xiqqoo walitti dhufee waan sana kanfaluu danda'a jechuudha. Egaa obboleewwan kiyya gabaabumatti of sobuun isoomaan godhu tarii gaafa laalta wanti hundi isaayyuu akkamitti jechuu silaa akkanatti maaliif wanti hunduu guutuudha akkana ta'eeti soba jechuu dandeessan garuu sana immoo waaqayyo qofatu nama argaa rabbitu si argaa akkamitti akka jirtan haala keessa jirtan jechuudha. Waaqaaf galannaa ta'u fayyaa guutuun qaba rakkoo tokko qabu garuu bakka sa'aatii cinqiitti jechuudha waan kam keessatti wanti namaa isinirra hin jiraatu. Ofii keessanii waan barbaadan ta'a waan namaa maallaqni namaa isinirra jira taanaan irriiba isin dhoobu. Irriiba isiniif hin kennu irriiba isin dhoowwaa cinqata isinitti fidaa kana bakka humna kootii olitti kanuma mucayyoo kanaati kan na cannaqee waa baay'eellee yaalee jira naa milkaa'uu hin dandeenye. Ijoolleen keessoo dubbises immootu wanta tokkoyyuu jechuudha namni deebii kanaa deebisee hin jiru. Egaa walumaa galatti dhugaan nun dubbadhee warri garaan isiniif danda'ame garaan isin yaade jechuudha. Baay'ee miti waan mucayyoo kanaa bichaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhugaan isinitti hima jechuudha. Dhugaa sa'aatii kanatti nama lama ta'ee cinqii kanaan dhugaa rabbii jedhee maqaa rabbii hin yaamu maqaa rabbii akkuma salphaatti hin yaamamu. Kanaafiyyuu hamma dandeettii keessanii isinitti himeeraan duraanis kanaafuu waan qabdan waan xiqqishuu saataatu lama saataatu waan mucayyoo kanaa qofanarraa baasaa waan biraa maas hin jedhu. Tarii mootuu jiraadhee nama ulataa keessan baasu rabbiin na taasisuu danda'a hin beekamu waaqayyo iddoo nama dhaabu nam tokkoyyuu beekuu hin danda'u jechuudha. Waaqayyo bor iddoo guddaa tokko na dhaabuu danda'a. Kanaafi hamma dandeettii keessaniitti maaliif jennaani dirqamachuudha maallaqa koomiti kana duras yaadaan isinitti himeera yaadni iyyuu waa guddaadha. Kanaaf yoo humna kootii ol ta'e baaseen isinitti himaa isiniin jedheera. Kanaafanii dhugaa dubbachuu fi biraazariin naaf dhiisee guutumaan guutuutti galee jira gara biyyaa inni biyyaa hawusaa danda'ametti yaalii adda addaa geggeessee deebi'ee deebi'uuf jechuudha. Kan mucayyoo kanaa garuu baay'ee na cannaqe baay'ee humna kootii olitti jechuudha. Wanti ani hin goone hin jiru dhugaa. Tokko isaa naa milkoofne meeshaan ani gurguruuf ka'es naa milkoofne wanti hundi isaayyuu naa milkoofne sa'aatii kanatti hin beektan sa'aatiin kun Itoophiyaa keessatti sa'aatii cinqiidha sa'aatii ulfaataadha namni waan kamiyyuu ofirraa afee kana isiniin hin jedhu jechuudha. Gurguruuf isin sokaatanii maallaqa isin yaadda sana isiniif hin bitu rikkaashuma saniin dhufanii isin gaafata. Kanaaf obboleewwan kiyyaa duraanis isiniin jedheera dhaamsin isiniif qabu kanumaa kan mucayyoo kanaa dhugumatti yoo rakkattanii tokkoffaa dubartii taatanii rakkoo maal akka ta'e bartan waan biraa isiniin jedhu kashii kana narraa baasa. Walitti fidaatii amma dandeettii keessaniitiin asirratti isiniif hin dhoobantinii jechuudha. Akkaawuntii asirratti isinii dhoobaa. Bakka kan mucayyoo kanaa narraa ba'ee jennaanii irriibuma nagaayyuu narra fa'an. In sobu bakka sobuun maal godha? Of sobeera yeroo baay'ee akkasan godha jedhi yaalii geggeesseera. Dhugaa dubbachuuf haga meeshaa manaa gurguruu ga'utte jechuudha. Garuu narraa bitamuu hin dandeenye. Meeshaa manaa gurguree isheedhaaf jechuudha. Mucayyoo kana maallaqni ishee hin deebi'a taanaan dudduubatti hin deebi'u ture. Garuu narraa gurguramuu hin dandeenye. Isinis sobu. Yuutuubis isiniin jedheera. Yuutuubis immoo namni bakka qubna garaan nan bita jedhee yuutuuba kana keessan galee na gaafate hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu wanti nan isiniin jedhu isa kana duraanis namoonni baay'een asirratti waadaa galtan baay'ee keessan hin jirtanii ammas immoo waadaa keessan fuula rabbiitti raawwadhaa. Yoo waaqayyo isin ajajan isiniin jedha akkanuma kanatti cinqata yeroo hunda natti ta'e mucaan kun dhugaa dubbachuu fi jala koota hin deemu yeroo baay'ee narraa achi hiiqu baqa anumatti maxxaneeti jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee of shakkaa waa baay'eedhaan of shakka waan ta'eef malee haati kana dura isaa taa'ee akka haati dubbachuu barbaadeetii miti rakkoon jiru kana dhugaa dubbatanii lafa aduun itti buluu wayyaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf walumaa galatti garuu
lafa harkattanitti dhiigni keessan isiniif haa jiraatu. Osoo halagaa ta'ee hoo odoo kunis sunis immoo nama biraa ta'ee hamma kana walitti dabalama ta'ee dhugaa dubbachuuf hin danda'u cimdata. Maaliif wanti yeroo sanatti ta'e hojii seexanaatiinis ta'u har'a gaafa isinii galee noormaalii qaama keessa fayyaa keessa itti deebitan garuu gaafii guddaa tokko isinitti ta'a. Gaafii guddaa natti ta'e. Inni garuu sababa narraa dhalatee waa tokko naan jechuu hin dandeenye, waa tokko sana gaafachuu hin dandeenye deebi'ee galee jira gara biyyaa jechuudha. Waan filatee dhufe hundasaa asumatti lafa kaa'ee deebi'ee gara biyyaa jechuudha. Kana fakkaataa an dhuguma jiruun dubbataa jira. Namni garaan isinitti fakkeessee waaqayyo immoo guyyaa tokko dhugaa jiru kana hundasaa qaamanis ta'e warra na bukkee jirtan arguuf jirtanii kanan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa waan tokko kana wanni isiniin jedhu hin jiru bakka. Dhugaan isin jedha isa macarrashaa irra isa dhumaarra gaheetiniin baasee kana dubbadhee jechuudha.